islaamummaa keessatti foon namaa nyaachuun hin danda'amu kan jedhu kan nuti wajjin ilaallu. Mee Faatimaa Muhammad maal akka isheen jettu dhaggeeffannee walitti deebina. Ani garuu hunduma isaa nyaadhe akkuma namni foon nyaatan jira miti akkasitti nyaadhee dhiigni afaan kee akkasitti akka nama dhiiga fuula dhiqatee akkas na ta'ee harkasii kana muluu nyaadhee namni musliimaa qabeenya isaa jalaa saamtuu isa miituu waan barbaadde isa gootu siif obsuu danda'a. Garuu gaafa amantii isaa tutte qalee foon kan keessi nyaata. Tole Faatimaa. Ammatti kan nuun jechaa jirtu dhiiga namaatiin machaa'een turee nuun jechaa jirtaa jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo kun immoo aadaadhuma islaamummaa keessa jirudha. Yoo isin soba keenya tuqxan foon keessan ni nyaanna. Kanaaf iyyuu nurraa dhaabadhaa jechuu keeti jechuudha. Mee maal jechuu akka barbaadde nuuf ibsuu dandeessaa? Maaliifidha kanatti dhaamsi ati dabarfachuu barbaadde maali mee nutti? Gurbaa kana waan morma isaa murtanii nuuf fiddan se'ee angaarraatitti obsee taa'aa ture. Okay, kanaaf iyyuu gurbaan kun akka inni mormi isaa irraa ciramee siif dhiyaatuuf jecha gootummaa kee kanaan duraa dubbatteeti achiin namoota warra kaan onnachiisuu barbaadda jechuudha. Okay, hayyee mee eenyu nyaatte nutti himi? Intalli suuraa irratti argitan kun maqaan isii Daraartuu jedhamti. Oromoo ijoollee Shawaati. Mucayyoon kun intala Pheenxeeti. Okay, kanaaf iyyuu intala Pheenxee maqaan ishee Daraartuu jedhamtu intala Shawaa nyaatte jechuudha. Dhiiga ishee machuufte. Mee Daraartuu nutti himee kun dhugaa? Nagaa qeessiif haa ta'u wantoota akkasuma ta'ee dhugaa si barbaada yookiis itti barbaada jechuudha. Innaa achi keessaa baasee maal jettus iji kiyyaas nagaadha. Harki kiyyaas hundumtisaa iyyuu nagaadha. Wanta odeeffamu hundumtu sobadha. Kanaaf akkasii. Ati jiraadhu lammaffaa iji guddaa isin argin. Dhiifama guddaan isin gaafadhaa waa'ee nama dhuunfaa haasa'u kootiif. Namni dhuunfaan dhaabbata amantii tokko guutuu bakka bu'uu hin danda'u. Garuu intalli kun tokkoffaa soba dubbattee soba guddaa jechuudha. Soba guddaa hamma kana ga'u dubbattee jechuudha. Harka haga ciqilee isheetti nyaadhee dhiigni iyyuu afaan na guutee maal jechuun akkasumatti dubbachuun safuu saba keenya cabsuu natti fakkaata. Miidiyaatti achi as bahanii uummata duratti bahanii ani nama nyaadhe jechuun maal jechuu akka ta'e ani hin beeku. Itti yaadi yaa Faatimaa yoo si bira ga'e viidiyoon kuni. Akkasuma immoo namoonni warri kaanis maashaallah gootittii keenya maal keenya warri jechaa turtan nuti obbolaa keenya jenneeti isin yaamna isin maal akkasin taatan argaa jirraa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu ammoo ani akka dhuunfaa kootitti nama dhuunfaa irratti dhaabbadheen dhaabbata amantii hin madaalu garuu barreeffamni ni jiramoo hin jiru ka jedhu akka nuti ilaallu waan barbaaduuf malee jechuudha. Lammaffaan isheen soba guddaa na nyaadheettee intalli Daraartuun ammoo hundumtuu sobadha jettee harki fayyaama jira, ijji fayyaama, fuulli fayyaama jira nutti argisiiste jechuudha. Kanaafiyyuu soba sobdeeti gurbaan isheen barbaadde tokko mormi isaa citee akka dhiyaatuufiif nama honnachiisaa jirti jechuudha. Akkasuma immoo kiristaanota doorsisaa jirti akka waan baay'ee waa'ee doorsisuu kana quraannis ni hayyamaaf. Fardoota ittiin doorsiftan qabaadhaa jedhaan isinii galee. Kanaafiyyuu namoonni baay'een immoo dhugaamadha. Kiristaanonni baay'een dhugaama dubbachuuf doorsifamaniitu sodaa kanaa manatti galanii taa'u. Hin dubbatan. Waa'ee islaamummaa dogoggora utuma arganiyyuu ni soda. Lubbuu isaaniif sodaatu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu wanta akkasii kuni macaafni qulqulluun keenya Waaqayyoo hafuura ija jabinaa malee hafuura sodaa nuuf hin laannee jedha. Nuti fooniin baanee nama hin lollu garuu ammoo yooma mormi keenya cituu ta'ellee otoo ilaallu soba otoo inni lalisu callechuu hin dandeenyu. Kana dhaamsa isin dhaamu barbaada. Garuu ammoo Faatimaa atumtuu seexantu sirra jiramoo nama nagaadha ka jedhu akka of ilaaltuun barbaada. Yeroo dhiiga dhugeen afaan koo maal ta'eeti gaafa jettu barreeffamni maal jedhaa barreeffamni amantaa kanaa tafsiir al-Qurtubii kan jedhu jildii lammaffaa yookiin voolumii lammaffaa fuula 85 irratti akkas jedha. Waa'ee nama nyaachuu ilaalchise jechuudha. Foon namaa nyaachuun hin danda'amu.
Ayyee akkasii. Namni rakkina guddaa keessa jiru tokko foon booyyee fi foon namaa yoo argate foon sana nyaachuu danda'a. Sababiin isaas haala sana keessatti isaaf haalaadha. Foon booyyee fi foon namaa garuu gonkumaa hin ta'u. Kanaaf isa gara isa dhorkaan isaa irra xiqqaa ta'etti deemu qaba. Kanaaf iyyuu foon namaa foon booyyee nyaachuu hin qabu. Foon kan biraa garuu nyaachuu qaba jechuu isaati. Haaluma wal fakkaatuun namni tokko obboleettii isaa yookiin dubartii firooma hin qabne waliin wal quunnamtii saalaa raawwachuuf yoo dirqame dubartii firooma hin qabne filachuu. Okay. Murtiiwwan kana ilaalchisee seerri jirus kana. Foon namaa gonkumaa nyaachuu hin qabu. Du'a isaa kan fidu ta'us. Hayyoonni keenya akkas jedhanii Ahmed ibn Habaal fi Daawud akkas jedhan. Ragaan Ahmed jecha nabiyyii lafee reeffa cabsuun akka yeroo namni lubbuun jiru cabsuuti. Ashafaayi akkas ta'uu qaba jedha. Dhimmi lubbuun isaa waan kabajameef yookiin musliima yookiin booji'amaa qabeenya nama biraa waan ta'eef ajjeesuun hin hayyamamu. Bakka waraanaa yookiin ejjamu san irraa yoo ta'e isa ajjeesuu fi foon isaa nyaachuun ni hayyama. Daawud akkas jedhee Al-Muznii morme. Foon nabiyootaa nyaachuu hayyamaa jira. Ibnu Shuraayaa akkana jechuun isa mo'ate. Yeroo isaan kaafiroota ajjeesuu dhowwitudha kan balaa nabiyyoota ajjeesuuf saaxilamtu. Ibn Al-Araabii akkana jedhe. Wanti ani akka gaariitti ilaalu ilmi namaa nyaatamuu kan danda'u yeroo sana gochuun lubbuu namaa akka baraaru guutummaatti mirkanaa'e qofa. Allaan caalaatti beekama. So namni tokko rakkoo guddaa keessa galee foon booyyee foon namaa yoo arge kan waan sadan kana wal biratti yoo arge kan inni filachuu qabu foon namaas foon booyyee osoo hin taane foon kan biraadha jechuudha. Akkasuma immoo saalquunnamtii raawwachuuf dirqamame kan inni yeroodhaaf argachuu danda'u garuu obboleettii isaa fi nama obboleettii isaa hin taane yoo ta'e nama obboleettii isaa hin taane wajjin saalquunnamtii raawwachuu qaba jedha. Garuu akkamittiidha namni saalquunnamtiif kan inni dirqamamu ka jedhu wanti ibsamee jiru. Sagaagalummaa ajajaa jira? I don't know. Isaan ibsa. Garuu murtii kana ilaalchisee waan foon namaa nyaachuu ilaalchisee gonkumaa yoo du'a kan namatti fidu ta'e illee nyaatamuu jedha. Sana booddee hoo hayyoonni keenya akkas jedhanii Ahmed ibn Hanbal fi Daawud akkas jedhanii jedheeti ragaan Ahmed jecha nabiyyiiti. Lafee reeffa cabsuun akka yeroo namni lubbuun jiru cabsuuti jennaan Ashafaa immoo akkas ta'uu qaba jedha. Inni lubbuun isaa waan kabajameef inni jechuun kun namoota musliima hin ta'in garuu harka musliimotaa kan jiran jechuudha. Kiristaanota, Yihudoota fi kanneen biraa ta'uu danda'u. Kanaaf iyyuu garuu bakka waraanaa yookiin ejjamuu isaan irraa yoo ta'e isa ajjeesuu fi foon isaa nyaachuun ni hayyama. Amma dirree waraanaa irraa kan dhufe yoo ta'e nama sagaagalummaa irratti qabamee yoo ta'e foon isaa nyaachuun hin danda'ama ajjeesanii jedha. Daawud akkas jedhee Al-Muznii mormee jedheeti foon nabiyyoota nyaachuu hayyamaa jira. Yeroo akkas godhu Daawud kun Muzaaniitiin maal jedhee mormaa foon nabiyyoota nyaachuu hayyamaa jira jennaani achiin yaanni injifataan tokko naanni mo'ataan Shuraayaa biraatii dhufe maal kan jedhudha. Yeroo isaan kaafiroota ajjeesuu dhowwitudha kan balaa nabiyyoota ajjeesuuf saaxilamtu jedhe. Kanaafiyyuu kaafiroota ajjeesuutu nabiyyoota ajjeesuu irraa ittisuu danda'a. Kanaafiyyuu barumsi kaafiroota hin ajjeesinaa jedhu kun indoom nabiyyoota ajjeesuuf nama saaxila jedhee jechuudha. Kun yaada mo'ataadha jedha tafsiirri. Sana booddee Arabiin akkas jedhe. Wanti ani akka gaariitti ilaalu ilmi namaa nyaatamuu kan danda'u yeroo sana gochuun lubbuu namaa akka baraaru guutummaatti mirkanaa'e qofa jedha. Amma exceptioniin jira jechuudha. Namni nyaatamuu danda'a yoo rakkoo guddaan yoo isin qunname nyaachuu dandeessu jechuudha. Rakkoo guddaan lubbuu keessan baasuu danda'u yoo isin qunname foon namaa nyaachuu dandeessu jechuudha. Isin galee kanaafiyyuu foon namaa nyaachuun haala sanaanis ta'u haala kanaanis ta'u foon namaa nyaachuun hayyamamaadha jechuudha. Keezii wayii keessatti kanatti hubachuun barbaadanii yeroo tokko garuu kana baqachuuf jecha isin galee waan akkasii baay'ee asirratti qofa miti bakkeewwan kan biraanis jiru. Kana baqachuuf jecha macaafa qulqulluu keenya maqaa dha'u. Yohaannis boqonnaa 6 keessatti Yesuus ani buddeena isa waaqarraa gadi bu'eedha jedheeti. Indoom lakkoofsa 53 irratti dhuguma isiniin jedha
Isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhaabattan, dhiiga isaas yoo dhuguu dhaabattan jireenya of keessaa hin qabdanii. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara bara qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasa. Foon koo dhuguma nyaata, dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan ana keessa hin jiraata, anis isa keessa nan jiraata. Abbaan inni jiraataa akka na erge. Ani immoo sababii abbaatiif akkuma jiraatu namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif jiraata. Isa kana buddeenni inni waaqarraa gad bu'e. Akka isa abaabidiin keessa nyaatanii booddee immoo du'anii miti. Buddeena kana kan nyaatu bara baraan jiraata jedhe. So kanaafiyyuu kunoo Yesuus foon koo nyaadhaa jechaa jira, dhiiga koo dhugaa jechaa jira. Isin foon namaa nyaattu jedhaniiti ragaa isa jalqabaa baqaaf jecha yeroo kana fudhatanii argaman jechuudha. Garuu iyyeen dhuguma. Foon Kiristoos, dhiigni Kiristoos jireenya kan kennudha. Jireenya kan kennudha. Garuu Kiristoos akkas jedheeti foon isaa ofirraa kutee laatee fi dhiiga isaa of keessaa waraabee laatee fi no. Maaltu jira ree? Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 ilaaltan utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee cabsee bartoota isaaf kennee fudhadhaa nyaadhaa kun dhagna kooti. Maaltu buddeena cabsee kenneeti? Kanaafiyyuu foon koo nyaadhaa ka jedhu na kukkutadhaa namoonni biliyoonaan lakkaa'amtan jechuu osoo hin taane wanti ni jechaa jiru yaadannoodha jechuudha. Sababni isaa Waaqa uumaa waa hundumaa inni ta'e Kiristoos fayyina dhala namaaf jecha foon uffatee gara lafaa dhufe jechuudha. Foon ta'ee nu gidduu deddeebi'e waan ta'eef jechuudha. Inni nu gidduu waggaa 33 walakkaa deddeebi'e sun nu fayyisuuf waan ta'e ta'uusaa kan ibsudha jechuudha. Itti fufee 27 xoofoo fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniifis kenne hundumti keessa kanatti dhugaa. Amma gaa kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabate sana cimsuuf dhiifamuu cubbuu namoota baay'eef dhangala'aa jira. Yesuus waa'ee fannifamuusaa dubbachaa jira. Dhiigni xoofoo isaaniif kenneeti achiin kan Yesuus jechaa jiru kun dhiiga kooti dhugaa. Dhiiga isaa of keessaa waraabee miti jechuudha. Waan kun fakkeenya waa'ee du'a isaati kan dubbataa jiru. Kanaaf waliin fakkaatu. Inni sun kan jechaa jiru yoo rakkatte foon namaa nyaachuu dandeessaa jechaa jira. Anni kun kan jechaa jiru garuu kun fakkeenya dhiiga kooti, kun fakkeenya foon kooti kan jiru jechuudha. Waliin argu, walitti hin dhufu. Garuu barumsi foon namaa nyaachuun danda'ama jedhu akka sanattis haa ta'u, akka kanattis haa ta'u seexanarraa malee Waaqayyoorraa dhufa jechuun hin danda'amu. Ani waamichaan dhiyeessuu danda'u maal inni ree? Yaa obbolaa koo kottaa waliin nyaannu. Kottaa waliin nyaannu. Wal nyaachuu osoo hin taane dhugaa barachuun baay'ee murteessaadha. Gara dhugaatti immoo kottaa. Dhugaan immoo Yesuus Kiristoos. Isaan yoo ta'e malee eenyuyyuu bilisummaa qabaachuu hin danda'u. Isaan yoo ta'e malee eenyuyyuu jireenya qabaachuu hin danda'u. Shalom.